biraa sinirraa hin barbaadu yaada gaarii qofa sinirraa barbaada. Tanaan dura waan biraa sinirraa barbaadee sin kadhadhee hin beeku qaban rabbumti fuula namaa namadha. Wantiyyaa Salamoon yeroo baay'ee ittiin arranfamaa birrii keenyani maallaqa keenyani akkasitti guddattee iddoo kana geesse ilaal gargaarsuma guyyaa takkitti ishii mul'attee gargaaranii fi wantoota akkasii wantoota hin taane san wantoota jecha afaan namaa keessaa hin baane san jedhuun jechuudha. Ani waan biraa naa godhaa isin hin jedhu waan biraa tanaan durallee isin kadhadhee hin beeku galata rabbii jechuudha. Ammas immoo wanti ani isin kadhadhu jecha ofii keessanii waan yaaddan qofa naa barreessaa malee waan anaa hin ta'a ishiidhaa hin ta'a jettanii yaaddan tokko naaf barreessaa waan fe'ellee haa ta'u jechuudha. Ani immoo yaada keessan ilaalee jabaachuu nan danda'a jechuudha. Namni jirtuu fayyaa keessanii nagaa kootee galata rabbii seeniin jecha. Egaa har'as dhufeen jira jechuudha. Warri mana kanaaf haaraa taatanii sabskiraayibii, sheerii, laayikii, koomentii waan isinitti fakkaate naaf barreessuudhaan na bira dhaabbachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu jechuudha samuuna duraa tokko keessa wanta isinitti himes akkasumas wanta abbaa miliyoonitti hime hin jira jechuudha. Isaan keessaa abbaan miliyoonii erga guyyaa saniiti jechuudha hin galle bakka inni jirus hin beeku nuufis hin dawwalu nuufis bilbilee hin beeku jechuudha. Egaa akkuma beektan immoo jechuudha haati daa'imaa yoo namni bira hin jiraateen baay'ee ulfaataadha. Kanaaf ka bakka inni jiru hin beeku hin bade ta'ee dhokate ta'ee bakka inni jiru wanti ani beeku tokko illee hin jiru isin jechuu barbaada. Kana isin beeksisuun barbaada. Maalirraa goona reenu rakkoo keetii illee warri naan jettan jechuudha. Rakkoon koo rakkoo keessanii isiniin jedha. Egaa baay'ee ulfaataadha. Jireenya ofii keessaa qaama lama yookaan qaama sadaffaa kana ol galchuun hin barbaachisu. Tokkoffaa irratti balaa mastuu natti fakkaata jechuudha. Abbaan miliyoon kan fagaate yaa ishiin wantoota garaagaraa oduuwwan garaagaraa guurtee itti himatti. Ani immoo jechuudha oduu ishii kana ofumaa ishiitiif osoo xumurtee gaariidha natti fakkaata. Ishiin immoo abbaa manaa kiyya biraan geessi jechuudha. Anis immoo iccitii baay'ee osoo gadi baasee iccitii abbaa manaa ishii bira ga'u baay'een qaba. Maaliif nuti yeroo ishiin araba jirturraa kaaseen ishii beeka waan ta'eef wanta ishiin har'a isaa sobdee isaa amansiifatte jechuudha. Ilmoo biyya keessatti galfatte sobdee jechuudha. Inni sun iccitii guddaadha. Garuu ani kan hunda sabaaqa kana hidhanne jechuudha. Maaliif kana fakkaata mucaa kiyya na hin ka'e jechuudha. Egaa haadha daa'imaa takka waa baay'ee rakkisaa gargaarsa barbaaddi haati daa'imaa waa hedduu barbaaddi. Garuu inni kana keessatti nagatee na biraa badee jechuudha. Maaliif ilmoon sadaffaan kun maaliif uumamaa akkamittiin uumamuu danda'ee maallaqa san hunda na ficcisiiste. Kanaafuu ani sirraa hin deemaa jedhee jechuudha. Kan inni deeme immoo bakka bu'ee isaa na dhabee jechuudha. Naaf isin bilbilee guyyaa erga viidiyoo san hojjedhee tureera. Garuu erga guyyaa saniiti wanti inni manatti ol deebi'e hin jiru jechuudha. Kana qofaa miti jechuudha. Daa'imman baay'eetu jiru ijoollee baay'ee qabna galata waaqayyoo. Garuu immoo jechuudha inni gateet qanniin hundaa dhiiseet ijoollee gurguddoo lama jira xiqqaa kana wajjin gatee bade jechuudha. Aga guyyaa kana guutuu hin bilbilee wanti inni dubbate tokkos hin jiru. Bilbilli isaatis hin hojjetu. Sababni isaatis kanumaa ta'ee oduu biraatis dhaga'ee ta'ee ani wanti isaa naaf hin galle. Rakkoon koo inni guddaan garuu mastuudha jedheetiin yaada. Ani akka namaa san oduu gamaa gamana funaanuu ebelutti san himuu waa'ee namatti haasa'uu hin jaaladhu ani uumamuma kiyyarraa. Garuu immoo yoo namni waa'ee namaa haasa'ee waa'ee namaa badaa tokko haasa'u
jireenya namaa jeequun bu'aan qabu jechuudha. Ani jireenya ishii jeequuf miti kanan viidicha san gabbaase maaliif eenyu dhositi abbaan manaa ishii silaatu fudhatee jira ofitti fudhatee jira beekii jira ishii jedhee wanta hunda amansiifatte sobaanis haa ta'u dhugaadhanis haa ta'u amansiifattee jirti osoo iccitii ishii dhoffattee baay'ee gaariidhaan jedhaan ammallee iccitiin ishii akka jalaa hin baanee fi osoo na tuttuquu baattee ittiin jira garuu ishiin diddeetumaan na tuttuqti ani hamma tokko ammas jireenya ishii diiguuf hin barbaadu jechuudha hamma tokko ishiidhaaf gaarummaan hawaa ishiin garuu diddee ammas akkasumatti abbaa manaa kiyyaa walitti na buustii abbaan manaa koo akka badu gootii akka inni jechoota garaagaraa naan jedhu gootii waan hoo ta'e suni wanta oolaa hin qabnedha jechuudha abbaa manaa ishiitiinis walitti bu'uun ishii hin hafu jechuudha akkuma koo'i kana fakkaataa abbaan miliyoon bakki dhaqee bakki buuteen isaa hin beekamu bilbilli isaa hin hojjetu siimii lama qaba tokko safaariidha tokko immoo teeleedha safaariinis hin hojjetu teeleenis hin hojjetu jechuudha. Ani ammaa fi kanuma isinitti himuu barbaade isinii galee tarii barbaade yeroon argadhutti yookaan immoo guyyaa wayiitti dhufuu danda'a ijoollee isaa yaadee daa'ima isaa yaadee dhufuu danda'a yookaan immoo dhufuu baachuus danda'a hin beekamu kanarratti kanuma isiniin jechuun barbaada jechuudha. Kana fakkaata mee anaan maal godhinaan jettu fakkeenyaaf abbaan manaa kiyyaa akkananii erga maallaqa isa baasisiisee dura akka hafu barbaada akkanan hin deemne barbaadaa ture jechuudha biyya arabaa akkanan hin deebine barbaadaa ture kun immoo fedha koo ta'ee ammas deebi'uu fi dirqamsiisee wanta inni na jalaa baballeesse hunda paaspoortii yoosis waan hunda maallaqa isaa irra deebisiisee sirreessee jechuudha isa kanaaf immoo osumaan kana raawwachaa jiru gidduudhaani wanti nuti yaanne fakkeenyaaf abbaan miliyoon yeroo kanatti kunuun guddanneetti wanti inni itti qophaa'ee hin jirredha jechuudha daa'ima hin barbaanne sa'aatii kanatti ani immootu wanti amma sa'aatii kanatti wanti hin godhu hin jiru jechuudha kanaafuu ammee maal godhinaan jettu akkamitti abbaa miliyoonii walii galiitii jiraadhu yookaan immoo erga deemees dhiisis warnaan jettanii kan na deeggartan ta'e na deeggara yaada keessanii nan barbaada yaada keessaniin akka na deeggartanii abdii guddaan qabaa jechuudha ani akka namaa sanii miidiyaa afootti boo'uu wantoota akkasiisanii na duraa bada jechuudha yeroon kaameraa banadhee akka namoonni boo'asanitti nan boo'a gaafan jedhe na duraa bada garuu kaameraadhaan ala kana caalan gaddaa kana caalan jechuudha boo'aa dhugaa hin dubbadhe garuu immoo kaameraa afoo dhufee wantin haasa'uu fi wantin karoorfadhee dhufe sun na jalaa bada waan ta'eef boo'uudhaaf naaf hin mijatu kanaaf maaliif hin boonye kun oduu sobaati hoonaan jettan ta'e jedhee tanan jechuudha jechuun erga akkasii maaliif akkanatti callistee nutti haasoftaa jechuun keessanii oolu ani yaanni koo dabarfachuu barbaadu akka na jalaa bittinnaa waan hin barbaannee fi fuula koo ifaadhaan dhufa jechuudha yeroo baay'ee aarii keessa keenya jiru gadi qabannee fuula ifaadhaan kara ofii keenya barbaannutti kara miidiyaatti as baana jechuudha gadda keenya duuba godhannee cunqursaa keenya duuba goone fuula ifaadhaan as mul'ata jechuudha yeroo baay'ee akkasiin isinis waan barbaadan mee maal gochuun qaba akkamitti deebifachuun qaba moo karaan inni jedhe bakki inni jedhe kun sirriidha maallaqa kiyya na baasisiiste ani amma booda maqaa keetis hin dhaawu maqaa kiyya hin dhayni jedheetoo deemee jira mee ani ammaaf maal gochuun qaba isin jechuun jaaladha egaa waan ofii keessanii dandeessanii yaada keessanii na deeggaruu ni dandeessu jechuudha waan biraa sinirraan barbaadu yaada gaarii qofa sinirraa barbaada tanaan dura waan biraa sinirraa barbaade sin kadhadhee hin beeku ammallee rabbii fuula keessan nan dhaabin jechuudha haga fayyaa qaban rabbumti fuula namaa naman dhaabin jechuudha maaliif jennaan namni guyyaa tokko namaa kenna guyyaa kaan immoo guyyaa ati ol hiiqxe wayii ittiin nama arrabsa jechuudha fakkeenya yoo fudhanne akka waantiyyaa jechuudha waantiyyaa Salamoon
yeroo baay'ee ittiin arranfamaa birrii keenyani maallaqa keenyani akkasitti guddattee iddoo kana geesse ilaal gargaarsuma guyyaa takkitti ishii mul'attee gargaaranii fi wantoota akkasii wantoota hin taane san wantoota jecha afaan namaa keessaa hin baane san jedhuun jechuudha. Ani waan biraa naa godhaa isin hin jedhu waan biraa tanaan durallee isin kadhadhee hin beeku galata rabbii jechuudha. Ammas immoo wanti ani isin kadhadhu jecha ofii keessanii waan yaaddan qofa naa barreessaa malee waan anaa hin ta'a ishiidhaa hin ta'a jettanii yaaddan tokko naaf barreessaa waan fe'ellee haa ta'u jechuudha. Ani immoo yaada keessan laalee jabaachuu nan danda'a jechuudha. Namni gargaarsi maallaqa qofa osoo hin taane yaannillee gargaarsa guddaadha jechuudha. Yaadanuu nama gargaaruun gargaarsa guddaa waan ta'eef kanaaf yaadan nu gargaaraa na gargaaraa akkasumas immoo chaanaaliin kiyya sheerii naa godhaatoo laayikii naa godhaatoo wantoota haaraa fidee akka irratti hojjedhu akka isin ittiin jajjabeessitanitti ilaalee wantoota gaggaarii hedduun qaba wantan hojjedhu garuu immoo ijoolleen keenya nama arrabsu malee nama gadi qabu malee wanti isin hojjettan wanti isin nama gargaartan waan hin jirreef jechuudha. Yeroo baay'eetti yaaduma koon irratti dabarfadha calliseetuma waanuma dhimma kiyyaa qofa irratti haasaa kanumaaf jechuudha. Isin galee jajjabinni gaafa hin jiraanne wantoota hedduutu namatti dhaga'ama jechuudha. Kufiitiin namatti dhaga'ama garuu ani sanis ta'e kana ammaaf yaadni keessan hedduu na barbaachisa. Yaada keessan naaf qoodaa isin jechuun barbaada. Warri na jaalattan jechuudha warri na jibbitanis immoo akkasumatti akka na jibbitanitti naaf barreessuu hin dandeessu isin jedha. Maal gochuu akka hin qabu mallikoo na harkaa badeetii jira isin jedha. Kana viidiyoo kanan birootiin immoo walitti aga deebinutti nagaan nu turaayee isin jedha. Tarii deebuu danda'a tarii immoo barbaadee arguu hin danda'a hin beekamu jechuudha. Hin beekamu nan arga jedhee abdiin qaba. Egaa fagaatee isaa deemu bakka barbaade isaa deemu nan arga garuu wanta inni irra jiru baruun qaba jechuudha. Kana fakkaata ani dirqamaan nafaana jiraadhu hin jedhuun jechuudha. Dirqamaan ijoollee kee wajjin jiraadhu hin jedhuun garuu mootii bakka inni jiru maalirra akka inni jiru waan hundaa qoradhee isin biraan gahuu nan danda'a.